كل سديمي وجديد ما جتزا أما تقول بلا قطة إلا بلا قطة والله ما زين هفتو داوي تدين تلا أما تقول آخر جينا هفته من الدم في الراحة أنت كنت ما كنت قبلا قالوا ودو سنتين سلنا بلدي تجا مجام كنجالة جا أنا ولي راي ديماني أتلي رقم برا سوا برغتا ورد سيكوت كودا تحتي قافم جيسري ما قولي سديمي أما تقول أشان أما تقول أجا تربة يا جيسي أما جام كل ما تصدقوا تو دوبا كلمة تي جالا مراتي ولي قدتي مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتابك بجمتوتا مختار تود. أكو من جاب جسني جتا مختار فياهن كم جدو ترى كوباجرا كم كوباجرا جالا تو سكابين. مختار تو غير كان لي أيرو ده. إنجيرين والله أونين ساكنا جب. مختار تو غير كان لي أيرو جي. إنجيرين. كسمت هذا هنگا فوتو. كسمت هذا ما كجالتي تيجي ترى. ما كايل مختار إن دجنتي نقول. إن دفعت جينا. لا فاتح. هنگسيس دعاء تقول. محمود إن دفعت يتولى لقيتا. أسألي أملا تولى. أما فاتاو كان أما فاتاو فرانكي أجايبة تكارنت. نمر ويرد دلوا بديهم. نمر سنين يتا أمة سبون ترد دلوا بديهم. نما جنان. نابيني أكمل مدوتي. تاريخ بيني شولا. إسمه سيرتي أسمتي أمني يودو من التسبير تندو من دورتي. أسمتي سوجي حسوان جرو جرينيتي. مجاك مجالا لا. جاتي تيجي كوميدي جالت لي سبوتون سريدي يعني ملين بريدة كده. ملين وبريدة وفوتوان دوتوني جالت وان بربادو. كني بي. كاملان وأنا تبتي أتلي أجري قرر لما أركض جنان. قمر بيتيس. قمر بيتيس. قلت أوروموس. قمر ماس إسام أخنا أوني ساك أبني سيد. خنا في اللي قلت أميني بحال كذا دلوا بديهم. أكثر كنا نمو بندي برتي بينام جاتين دكشور عن هذا. قناة كورا يصير سبب ممكن أنا قبضي ما ليه خسارة سبب براين قبضو. تكيني خنا ندرو رافته. ممكن هاي أو جران هذا. ده كده أزمة. هنگ أما جلا جلني. وada lagi jلني هنگ بوي وامي فا. isin mengudung kita ya. Wan ini injera. Oh tak wajib. Wan jasa dia injera. Wajasa seram ya. Wajasa onu mantera. Onu mantera kabar atas kepoinan itu wajasa harganya. Agak jadi itu tadi nol gitu. Ya lah dia mana makhluk. Kamera dah sore. Lah nggak sih? Yo di kotori bola. نعم أحسن نتو تفاعل. أيوة. يلا نجي أولاد أختي على كنا ما بيخادوا في الدك كجلت. وفاني جرا. سينا. السلام عليكم. تا سكون. خد أسد. لا أسد تاس. masih ini أسد تاما. لا تشيك بنا لا تابعت أنت. لا. sini tekate kali لا بعد ده. ما لا ما فني جدي tanas dah dah nah bisa kalau enggak enggak لا جيتم كان خبر جماعة خبر جماعة. سنبي أورو بسنا هو Anu mana dah pernah aku. Akan ni. نجاكم Ganti kan. أيوة Jualan sini naga. نجا ما أنا ما في Wallahi aku maafi. Ini kita ini merakis aja ti Oromo. Wallahi ajuma jabdu fi siyamne. Micayo te santana mucaa kana akan mungkin ditani bisin dubbisne. Aku margi tanggai Mukhtar kana hedduu fuudhatti hamilee nulleen itti fuudhuun illee fuudhuu yaada qaba. Garuu ammootu waan bareeda malee jedhee nu harkatti didee waan daawwattoota kiyyallee nu gammachiisu. Waan ammootu anallee qalbii kiyyallee na tasgabbeessu jedhee akkasitti harkaan qaba. Kaamilaan tun yeroo dheeraa inni fuudhuu fedhaa isiitu eeyyamuu didee gamma. Mucaan kun dhukkubsatee illee fayyee amma qalbii isaa tana amma nuti homa lama isinirraa feena. Haadha sabboontu silaa bakka keessan abbaa sabboontu osoo arganne isaan feena. Silaa manallee dhufne isinitti illee sirnuma aadaa Oromoo saniin dubbachuu feena. Garuu ammootu kana hundaa wanni nu sardeetiin hin jedhe isin argannaan gammachuma. Rabbi biraallee gammachuu argattan. Lammaffaa ammootu onnee gurbaa kanaa akkanatti bishaan hoyitee fuudhaaf hamilee qabu tanallee ammootu qabbaneessuu irraan rabbiin jayyotan isinii kennirrallee galata argattanii. Oromoo ammootu Mukhtar fuutu malee Mukhtar guyyaa kee arginu malee jettuun hiriyoota isaa saahibban isaa warra waliin jiraatu. Kan Mukhtar fuutu malee jedheetiin ganama galgala isa cinqu kanarrallee eebbuma Oromoo san argattanii michiyyuma teessan tana nuu kennitanii fi sabboontuu jechuuf isin yaame. Obboleessi kiyyaa أما إنه خلنا تلادون تهم تهم ما كم وقلت هجيهم
tasanii ammas silaa namni manguddoo fa'aa natti fidatanii fa'aa illee nutillee dhuga. Bakka manguddoo sa yoo hin geenye illee akkuma manguddoo sanitti dubbachuu illee ni dandeenya jeetii yaada. Ansiraa kophaa inni Sirna dhufuu deemna. Nuti amma Manumatti sirnaan dhufuudhaa deemna. sirnaan manatti si dhufuu deemna. Haaya haadhaa sana barbaanne ammoo. Baay'ee nu qabaadhaa dhufnee akkasitti Aaduma jettullee sirnuma qabannee guyyee dhufna. Akka nuuf tolcha isiniin jedhu. Duraan dursee waan isin jiru ani jiyyoo ta'anillee hin kannu hin geenye Ni os hin kannu ni hin kannu hin kannu Maali bar mucaa illee ilma keessanii. bar ilma kiyyaan hin beeka maaliif amma gaa namni ilmoo yoo kadhate abbumarraa fata bar intalti abbaa Bari nuti amma Sirnumaan dhufuudhaa deemna. seeraan amma nuti amma Walumaa nurraa banuudha isin gaafatti eeyyama gaafachuu jirra malee aadaa Oromoodhaa bar wilii mana dhufna. Bakka abbaan jiru, abbaan hin jiraanne, adeeratu jira, abbaa adeerri hin jiraanne, ardaatu jiraame akkasumas sirnumaan dhufuu deemna bari intala dubartiirraa fuudhan san jennee isinii dhufuun feenu bara. yaani hayyama Amma walumaa nurraa banuu eeyyamuma keessan feena. dhufaa jirraa. samma silaas muqtaariif jettan Muktaarii. sa muqtaar kan suuraan dhalaan 15 waan irratti bira dhadhaabbattu kan maal jedhu intalti jetta kan osoon silaa kannee akkam jeetu jetta kan Sun gabaatu haadha sabboontu sun salphaa. dhugaa jireenya isaanii beektan. Akkitti salphaa taate onneen ilma dhiiraatu bikka takka qofa jirti. Mucaan kun mucayyoo tan amma jaalatee jira. Qalbiillee irra buusee jira. Fuuldurumattuu isimaafiyyuu gaarii miti. Siniifillee gaarii miti. Yoo rabbiin hiree isaanii kan waliin katabuuf tahe ka takka godhu taate osoo kennitaniif ilma irra jirti jechuuf jedhe. Ilma dhiiraa kana ijji isaa bakka 100 jirti. Onneen isaa garuu bakka takka qofa jirti jedhanii dhalaa 50 40 waliin suuraa ka'ee jettaniif inni isiniin jee bakka suuraa ka'e san cufa onneen isaa jiraachuu dhabuun mala waan ta'eef ammaa takka kaamilaa booda namni dubbate isuma mucayyoo matana dubbate inni kana waan ta'eef hanganuma nu heeyyama abbaa fi ardaa isii Silaanis kophaa isin gaafata waan Nuti musaafateef jechuudha. kophaa gaafachuu jechuun jedhamu isin ergate jalallee boonu. amma nuun Nun saalfachiisinaa mee maaliin jedhu kan wanni ati jettu. manumatti dhufna. maal akka wanni ilaala ati wanni jettu talannoo kan murteessus hin danda'u osoo mucaan geesseeyyuu silaa intaluma geesseeyyuu ammaan tana karra gubbaa dhaabbatu taatee muruus hin dandeessu murteessus hin sanni dandeessu beekna. kanuma san beektan maaf na gaafattarree Wanni si gaafanneef amma mana kana ati abbaa warraa keetii wajjin mari'adhuuti akkanaan talaa nu dhufaa jiran jiiti. Mana nu qopheessi mana baay'inaa nu qabii siin jenne. Laan ati asitti isin nuti akka haadhaatti akka obboleetti keenya guddootti si kabanya waan ta'eef sitti himanne. Alhamdulillah intala yaani haadha intala geesse rabbi si godhe inshallah Sunumtuu waan guddaadha. ijoollee kan irra jaariin siin jaara. ijoollee kana jaaru rabbuma waan jaaru Rabbuma ati si sababni sitti hidhaadhamma. Rabbi san nuti tawakkalanee dhumne rabbuma irratti garuu kan ofaru suma rabbii gadi. Rabbii gaditti. Ammaa sanni dhiiraa kun meeshaadha hanga tokko. Waan haati jette abbaan intalaa hin manditu. Abbaanis bara akkuma kee kana kophaa kennuu hin danda'u bara. Si mari'atu malee. Si mari'atu malee kennuu hin danda'u. Dhufaa Ana jirraa. beeksisa jamalee bara tawaayee kan bichaa tan akka takkana duraan deddeemnee niillee hin geenye coon hin geenye waa'ee amma nama isii ilaaladha jee ani ajaa'ibayyuu maaliif ani waan gaa'el mootii jedhaaleef wallahi xiqqishoonatti fakkaatte Haati bara haati akkasuma haati ta'e cuftinuu akkasuma amma muktaar kanallee of gagarte haati isaa mucaa kiyya harmumaa goo'elseetu akkasumatti dhuguma baraati jaarsa hanga fedhete ammas dhugumatti immoo mucaan kun daa'imuma waggaa 9 irraa areeda kanan qabu bara muktaar kun ijoolleedha sabboontu dura bara waa xiqquma jira bara umurii ogguma xiqqoo Ooguma suwaariin akkatti natti yaasitini na dulloomse. Biyya biyya kana dhufuun qabu. Mana beektu dhugaa meeqa egaa tana dhufte waggaa sadii. waggaa 3 waggaa sadiitti adeemni dilli kun isaa beeku inuma qabu horii jalqaba biyya kana dhufu biyyuma oowwaa kana taate gaamoo hin beeynu wallaahi ani wallahi abdii biyya kana illee ni godhate beektaa namni yoo molaa illee bishaan biyya kana narraa fite jaa dhugaa sana namni urii himatu hin jiru San dhuguma. Amma biyya Ana muuriiti waggaa 28. daaduma bakka yeroo fuudhaa jirta. Digdami saddeet hin geenye la. hin geenye. Dabbanni beeku urii isaa ta'e maati keessu Dhaan hin geenye Hin geenye. yaani ni ilaalimee ni fakkaata. Nama 28tu amma inni isinuma rifachiisuuf jedha malee egaa hin geenye umriin isaa achi 28 sanirraati 8 irrisii fi Bara keessa dhalate ni beeka. maal godhaayin namni Ati amma nuti digdamaa waan hubanii.
kudha saddeeti digdamii lama digdamii sadiitu tuula adda addaan yaani namni isirraa deemu nama umrii nama tokko kudha saddeeti Barakkijaan. hoggaa soddomaan deema maaltu ammaa fi Intalti dubraa bara dhiira isiirra jiru argachuu Dirqama sun. Hoggaa kuma isii kana illee daa'ima ta'e akkam gootaa walii Yaa amma beekaa jira malee umrii kiyya maqaa umrii kiyya 28 kana malee amma 28 ni kennu anaa miti sayyiduu 28 kennu. Ara nama sabba ngartuu. Alee uummatni amma waggaa dhiiree diidamu. Yoo ta'e diidama yoo ta'e yoo guddate. Waggaa kudha ja'a saddeetirraa warra baasu jira. An diidee mira sabboon tokko jaan bakka kudha sadii. kudha sadii. Kudha sadii hoggaa taate inni kalaas diidama. Ati baruma torbaan qabi Kudha sadii itti dhaabbii. Laa kudha sadii geessa faa sagali geessi wadala. Gurgurtaan xiqqaan kuni amma jaa keessa jiru. Dhiiraaf dhala Shan fixe. Duba isaa hogguma sadii hafaani. Dhiirti 15 dhalaan 9. Dhalaan sagal dhiirti 15 geessi. Akkasuma jedha. Ta'amata kudhanii geessu jira. Dardarummaa guutumu fuudhaa miti gaa. Dardarummaan aywa. Naam waa'ee ga'umsaa waa'ee ga'umsaa keessatti. Amata bira kuttee yookaan amata afur bira kuttee bara khalaas. Amata kudha sadii mi. Way jedin gaa jette san amata afur bira kuttee. Illa bira kuttee wallahi. Ati meesiin haftuudhaa jechuu deemta gaa. Amata kudha afur geenyaan hafte manatti dafi firraa kun naan takkitti maqatana qofalaa garuu odoo sanatteen isillee obboleettii jaa mucaan kun jaallatee jira. Mucaa kana walirraa deemanii atillee rakkuma biraa sawaaba argatta. Amma nuti kennii miti kan siin jennu. Hogguma nuti dhufnee ulaa daddoyne. Jara beellama qabnu sanatti dhufe jee abbaa manaa kee yoo hoggaa inni siin jirre adeera mucayyootu jiraami bira gatteessi. Sumaan baallama daaree akkumaan baallama dammaa larkaa qaba ilmoo. Beellama jarmaan beellama naa bar. Garuu Baallama waliin qabnu san jetta marii waan isaaniin alatti fixadhe. Laa isaa waliin beenu ati nama kana kana dubbatee jira. Jiiniiti. Ni kan nina. Ni kana nan jettuun. Siin mareetu dhufanii. Waan jettuun si beeka. Waan jettuun si beeka. Nuti amma maal barbaadna? Dhabnuus akkanuus abbumarraa. Sun beekamaadha. Garuu ati karaa nu bani qulfii nu tahee siin Hanganu. Laa qulfii horaa waan hin ta'u qabu. Amma mucattiin keenya yaa'itamoo siin kennuu yaa'ita. Hin kannu wan. Hin geenyellee siifillee hin kannu gaa. Leesh. Hin kannu gaa duuba. Biyyatti galeetti nugaan biyya galeen biyyatti kan nadhare. Ayyee haala sabboon meegaanii tokko. Biyyatti galeetti inni akkasitti. Asitti kennan. Leessi siin Maal amma isa taate. koo qabaasita si dhalatteen biyyootti. Laala. Itti dhalatte kan. Ani biyyoormatti dhufee asi biyyoormatti hafee ilmooti illee biyyoormatti hambisa. Meegaanii tokko asirratti hoggamcha yoo tuquu babbaatee Haa tuure as hojjetattaani re. Gisee fudhanii galan kalaa jaartii. Laasitti hin kannu. Akkii jee mee hoggaa isiin babbaatee turtee ogorganama. Fakkeenyaaf amma sirnaan akkana si gaafanneemi hoggaa boru kaa Afaan nama fayyiriin qabu akkana hin sanii miti anillee hin fedhu akka isiin akkas ta'a mucaan kun amma kabajaadhaan isin gaafanne dhabne haa jennu rabbi nu dhabsiisin hin dhabnu bee intala oromootiif nu man dhabnu amma hoggaa dhabne Raagalaaltani. la hogga boru fakkeenyaaf amma gaduma baatee tumaan isiin si jalaa kanuma birii kan sirnaan qabnu mucaa oromoon beektu kan nuti beeknu ka biyyi guutuun beektu kana mucaa kana dhoorkattee hogga isiin boruma gabbaatee tuma daalachuma tokko jala kutte hangamta akka seenu ita intala dhalaadhaa hoggan kabajaan nama gaafatan kabajumaan kennu turre gaarii. Akka illee akkasuma jee yoo dhufe Kabajni isaa dhuma turre jira. amala laalee jira. Amantiin isaa laalee jira. Hanganu. Sanii achi ka dhufeef. Kan dhufe. Yookaan sabaansi yoo dhiyaatallee jira. Kan dhufe san yoo haala sadeen kana keessa takka qabaate kan siin jira. San ilmoo biyya kana dhalanii miti. Ilmoo biyya dhalan san tamaatiin nama qarqaartee gartee achitti guddisan malee ilmoo biyya kanatti kan dhalan. Maal garagaraa jiru? Gargar. Akkamitti? La. Taasif dhalate tun maali hoo? Tasi dhalatte tun. Tasi dhalataan lafeetee itti si Eewa abbaa jama waa hunda beeku. Cinqii qabdi. Bar waan cinqii ta'etti Malee abbaa taarmaa Bar bilaasha kana isin jenne. Bar bilaasha miti. Bilaasha miti sinillee bar. Ani bilaasha miti bar. Bar bilaasha hin jenne. Akka fedhi gabbara gabbara. Gabbara Dhugaa barbaadda. itti baaste gaafa itti baaste raawwa barreessitee. Dhugaa beektaa gaafa isin naageessatti jedhin isii gurguradhee ni gurguramte jedhanii jiruun taa'ee isin naa jiraaturra nama sammuu isii firii naa godhe isin maaleen sun ni dhumatti isin jireenya bareedaa akka sanaa. Mucaan kun firii godha. Muktaar hin baanti. Ani muktaar hin jenne. Firii naanis godha. hin jeeti. Firii godha wallahi Muktaar. Laa amma Muktaar isii as bira jirtuu miti ijoollee Awurooppaa fi Ameerikaa jirtu warra suutii jiru firii godhaa jira. si argeessa. Eegaa jechuun bar wal biratti nagarree beeka. Hundi isaaniitu mucaa kana ijoolleen dhalaan cufti ni fedhan. Duba nama dhalaan cufti feegamu. Nama- Nama jette kan. Bari inni hin fedhu kaa. Dubbiin bara akkasii inni tan fedhe immoo tanuma. Bara akkas jennaa bara. Isaa wajjin haraakaata godhaa dhalaan dilituun feetire. Harakaata miti yaa haadha sabboontu. Micayyoo tana mucaa kana abbaa kennite. Mee maal irraa hir'uu Duraatiin biratti arga.
diimtuun biratti arga waan ni yettan kagarri dhiisan kanarratti. Onnee isaa wayyaatti Gurraattiin bira dhaabbatti. Diraamaa fi malee bara. Dheertuun bira dhaabbatti. Gabaabduun bira dhaabbatti. Hayi. yaa haadha sabboontu mucaa kana Osuma taate ilmooti lubbuu fallisuu fi dhiisatti kanna. mucaa kanatti hogga kennite isaa kennite jechuun bare du'a heedaa bara numa eebbifamtee Maali biyya kanatti hafe? akkasii miti jecha akkasii miti akkuma inni obboleessaa isillee nu obboleessaami nama namni jaalate rabbi isin jaalate jedha. nagaa amma gisee tokko. Junaid isinillee naa gaafachuu keessanii galatooma. Amma Junaid isin naa gaafattan galatooma karaa keessanii argadhee jira. Garuu haadha sabboontu ani waanuma abdadheef na dhoorgatan jedhee yaada. Kanumaaf waan sana dhoorgatanii rakkoota kan qabu. Siifuun kennu jedhanii beektaa? Osoo mucattiin ta'e hin geenne jedhanii sila akkas. Sittuun kennu. Laaka sin jedhamu taar waan sin jee. Miciyyoonni dhiirri dhalattillee fuudha hin oolu. Intalti dhalattillee heeruma hin ooltu. Gaafa isin gulantaa bakka fuudhaa heerumaa san geesse waan rabbiin sii goote amma hin geenye ijoolleedhaame gaafa isin bakka san geesse waan rabbiin sii goote qooda keeti. Gaafa geessiree amma guyyaa sadii Amata 15 amata 16 17 yoo geesse Amacaan kun ammata sadii guutuu duuba akkanumatti jaalala maraatee olii gaddeetti maree uumamaa ta'a. duraan kan barumsa kan jiru. Ajaa'iba! Ammata sadii ilmoo guutuu dhiiraa qabdu atiin ni qabdaa mucaa xiqqaa Ammata muraasa 13 geessee bara. haa akkasumatti si rakkisuu jira akkuma kanatti boruu kam gootaa yoo rabbi isa jaan gatu Bara hin dinne nama hin dinne as haa guddattu jeeni bara haa geessu bakka sani. Ammata 16 amata sadii guutuu moo Haimaan godhan daa'ima kana haa guddattu bara. mucaan kun amma amata sadii misaa sadii waan ta'u si fakkaata Sa'a sadii. saa'uma sadii Baay'ee na jogachiisa gosa baa turee maaltu nan ga'e. yaa haadha sabboon Kaasaniisa. namni ilmoo qabu akkana hin jedhu Antan hin beeku sani garuu tanaa achi hin beeku. Gaafa guddatte yoo rabbiin qoodeef kaasun bara waan dalagaa rabbiiti. Waan rabbiin qoodeef gaafa rabbi qoodeef duran dhaabbadha. Hiree fi asalli tokkoomi. Maya sadii antara galtaa. Laalan hin deeman mana galatooma eega tanaaf na yaamta. Galatooma galatooma. Amma raafuu biraan jiran deema. Biraan keessa godhaa jira. galatooma galatooma isin akkuma gartan kanaatti sabboontu hedduu takka firaanki taanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifamaa sabboontu baay'ee aartee jirti. Waaman jenne dhugaatee angeenye jetti jenneemi. Umriin isin Umriin geenye. umriin geenye tellolte. Dhugumaan immoo ulmurree mucattiin xiqqishuudhaan geesse. Yoon daa'ima dhugumatti Kudha sadiyyuu geette? Hangeenne. daa'ima gaa hedduutti milkooyne akkuma tilmaama kennaa hin geenne illee isaan illee jedhanii Amma ishee wanti biraan qopheessineef iyyuu akka mucattiin hin gahin beekna. umrii micayyoo daa'ima ta'uu waan beeknuuf firaanki qopheessine Silaa osoo dhugaa taate akkatti Zorafumaa jira jeeri. dubartiirraa illee miti kaa intala fuudhanii abbamaa fi abbeerota ardarraa fuudhanii firaankii ta'uu sila asirratti ni Ashawwatu deema jeeri. eewwa akkasii chaanaal isaanii sabboon tutuuf jaa liinkii azal isinii kaa laayik sabiskiraayib godhaa isaanillee guddisa. guddisaanii jajjabeessaa isin hin jenne Asuma ani immoo daawwattoota niin fuudhuu naan jettan. Fuudha inshaallah dhiyaatee Irra jira jira. du'aa immoo godhaa. itti fuuna inshaallah yoo rabbi fedhe yeroo gabaabatti fuuna du'aa uumaan nu bira dhaabbaddaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh